Eshi nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hunduma keessaniif haa ta'u. Gaaffii isin gaafannaa. Waldaa kana maal isinii gootee gargaarsi waldaa kanarraa argattan hammamii rakkoon keessan immoo maalinni waldaa kanarraa gargaarsa argatte maalin isin jenna jalqaba irratti isa kana ibsa godhi. Eshi waan nuti gargaarsa asitti nu jammarsiise waldaan kuni waldaa Keellaa Buraayyuu jedhama. Keellaa Buraayyuu kan jedhamu waldaa Baqqaleeti. Anama gaafan dura keellaa kana dhufu karaarran tureeyyuu. Karaarra toon taa'ee saantiba waan ta'eef funaannachaa jiru. Kootuti waldaa keenyatti kootu waldaa keenyatti si barbaanna nama akka keechanii barbaanna naan jedhaniiti ani iji koolachuu nan argu. Kootu naan jedhaniiti harka qabaniiti obboleewwan koo harka qabanii na fuudhanii waldaa sana nageessan. Yemmuu waldaa sana nageessan bakkee waldaa sana irratti sagalee waaqaa dhaggeeffadhee achi gargaarsa kana narratti jammaran. Tokkoffaa narratti jammaran iji koolachuu nan argu. Oolota irraan dhufee ani jechuudha. Amma inni na gargaaranii jedhan torban nama tokko fidadhuuti kootu si gargaaraa sin bukkee dhaabbannaa nama akka keessanii kana hin barbaannaa nama firrigate kana nuti immoo waaqayyo jalatti nuti immoo singatuun qabnu nuti qaamni keenya guutuudha sin gargaaraa waldaan sin bukkee dhaabbatti nuti sin bukkee dhaabbanna ayizoo obboleewwan keenya jedhaniiti obboleewwan keenya kun narratti jammaranii eddan gaafa gargaarsa asii jammaree asii argachuu jammareeti. Namni akka nama 200 ta'an akka nama 200 akka 150 akka 200 ta'an amma gargaaramaa jira. Eddasi kan qorri na rukutu carqii hixifiin argadhe caammaa akka garaa kootitti argadhe caammaan hin hamne caammaan hankuma 5 tanan argadhe hankuma 5 na badhaasan ilmoo isaaniitii nagaa kennu karra isaaniitii nagaa kennu waldaa kana waldaa guddatee waldaa boruu nuufaa taasisu uummanni immoo warri immoo nama ijaan hin agarre kana asitti gargaaraa jiran kana. Warri nu dhageessan sagalee keenya kana nu dhageessan akka isinillee karaa waldaa kanatti nu dhiyaatanii akka nu gargaartan waldaa Baqqalee kan jedhamu Keellaa Buraayyuuti achirratti gargaaramaa jira. Eshi sinaa eebbisu jecha uffata torbee darbee argattanii nu waldaan kun immoo waggaa lamaaf namoota kana gargaaraa turte nama baay'ee gargaaraa turte waldaan warra wangeelaa afaan Oromoo Ameerikaa Siyaatil keessa jiraatan hojii gaarii kana arganii qaama miidhamaa kanaaf uffata kana erganii jiru waldaa biyya Ameerikaa jira kanaaf maal jettuun isin jedha. Waldaa biyya Ameerikaa jiru kanaaf waldaa gaarii, waldaa nageenya, waldaa eebbaa, waldaa maatiin itti eebbifame, waldaa gaariidhaan isaan haa jiraachisu. Maatii isaanii wajjin nagaadha, waldaa bal'inaa, waldaa guddaa isaaniif haa godhu. Waaqayyoon akkuma isaan nu bukkee dhaabbatan kana dhala isaanii bukkee haa dhaabbatu, karra isaanii bukkee haa dhaabbatu. Obboleewwan keenya biyya alaa kan jiran abbaa ormaa abbaa haa godhuuf, haadha ormaa haadha haa godhuuf, obboleettii ormaa obboleettii haa godhuuf, obboleessa ormaa obboleessa haa godhuuf. Uummata keenya kana immoo waan akkas nu gargaartan sinaa gargaaru waaqayyoon sinaa dursu waaqayyoon siniif haa dhaabbatu bakka abbaa ta'e bakka haadha ta'e lafa jirtanitti sinaa eeguu siniin jedha. Eebbifama waaqayyo sinaa eebbisu. Maqaan keessan eenyu? Waldaa kanatti maaltu isinii ta'e ammamiif gargaaramtanii rakkoon keessan immoo maal ture isa kana himaami? Wanni rakkoon anirra ture dhaqeetanii balbala duratti danqaraa natti awwaalan odoon qotadhee buluu jechuudha. Nan dadhabee bobba'ee galuun dadhabee rafeen dammaquu dadhabee deebi'eetan saneedha tanan dhufe jechuudha. Erga saneedhaan dhufe daandii irraan dhaabbadhee farankaa kadhadhee jechuudha. Achi keessatti koottuu waldaa kanatti sin qarqaarraa jedhan. Nan qarqaarrame irratti fayyina nan argadhe. Wanni inni tajaajiluu argadheef daaranti kunooti. Kootii fi surreet nan argadhe. Wanna qaalii waaqayyo bakkee kanatti dubbatee maxxaaf quddusiin asitti dubbate kana alatti irree akkasumatti na gargaaraa jiru jechuudha. Misgaanni bakkee kamii ba'e misgaanni yaase jechuudha. Ergatii nati nagaan qaba nyaadheen beela ba'ee dhugeen dheebuu ba'e jechaadha. Kanarratti namni isin ofitti nu fuutanii bakkee kanatti nu fiddan waaqayyo Iyyasuus Kiristoos biddir mallaashiitiin yaa kennu. Annama gargaaru waaqa waan isaan haa gargaaru. An dirriba nutti uwwisan dirriba isaanitti haa uwwisu. Akkanaan lubbeena namaatti ni miti. Waan nama maxxaaf quddusiin achi dubbate hanbeela beela baati, an dheebote dheebuu baati, han daare daara baati. An warqii dhabe warqii kenni.
gaddaba dhabee na kadhachuu dadhabe kenni akka jettanitti xaalii mataaf guddisiin dubbatee irratti akkasumatti nu guuttanii ani irratti irree nu guuttu waaqayyo guutuu olcheesin haa bulchu isa wicciidha akkana dabarsee nuu kenne achitti nagaa isaani yaa kennu waraanni isaan hin argin. Kanaaf waldaan keenya waldaan labsituu Kiristoos isa fannifame guutuu addunyaa erga hundooftee waggaa 2.5 kan hin jaalle yoo ta'e iyyuu kaayyoo ishii qaama miidhamtoota kana irratti xiyyeeffachuudha. Kan biddeen hin qabne biddeen baasuudha. Kan uffata hin qabne uffata bituudha. Yeroo yerootti saamunaa isaaniillee uummanni keenya bitee kennaafii jira. Uffata isaan uffatan illee kennaa jira. Akkuma kana waldaan warra afaan Oromoo Ameerikaa Siitilaayi keessa jiraatan illee hojii gaarii kana isin wajjin hojjenna jedhanii torbee darbe uffata fedaniifii jiru. Kaan isaanii caammaa uffata amma isaan gahe kennaafii turreerra. Ammallee hojii gaariin kun itti fufuu qaba jedhanii waldoonni biyya alaa keessa jirtan kiristaanonni akka qaama miidhamtoota kana deeggartan isin hin jenna. Hunda isaanii haasofsiisuudhaaf yeroon keenya waan nu hin geenyeef kaan isaanii ijaan hin arganii kaan isaanii miilli isaa hin hojjetu. Mootummaan illee kana ilaalee nu bukkee akka dhaabatu isin hin jenna. Waaqayyo sana eebbisu. Atillee yeroo dheeraa waldaan kun waldaan labsituu Kiristoos isa fannifame guutuu addunyaa keellaa keessatti argamu yeroo dheeraa si deeggaraa turuu ishee hin beekama. Atoo maallaqa argatte kana maaliin gochaa jirta? Waldaa kanaan maal jetta? Daa'imman guddifachaa jirani waaqayyo sinaa eebbisu jedha. Ijji koo nan argu ijoolleen guddisa ijoollee lakkuun guddisaa waaqayyo sinaa eebbisu jedha. Egaa waaqayyo isa eebbisu duraan karaarra bulaa turte waan nyaattu hin qabdu waldaa kana keessatti immoo deeggaramaa turuun kee hin beekama. Maallaqa argattu kanaan ijoollee kee bushaa daabboo bitachaa ture jetteetta. Waldaa kana maal jetta? Waaqayyo sinaa eebbisu galatoomaa nu jiraadhaan jedha. Sinaa eebbisu waaqayyo. Egaa akkuma argitan kana dura karaarra buluu awwaala keessallee buluu nama karaarraa isaan kaasullee hin qabanii amma immoo erga waldaa kana dhufanii waan nyaatan argatanii daabboollee bitatanii umurii isaanii dheereffachaa jiru. Waldaan kun yeroo hundumayyuu sanbata torbeedhaan maallaqa hawaasa irraa argamu deeggaraa turuun keenya ni beekama. Haa ta'u ammas namoonni hojii gaarii kana argitan fagoo dhiyoodha jiraattanii akka nu deeggartan isin hin jennu hunda keessanii fi yeroo hundumayyuu torbeedhaan sanbata hin hafina. Qaama miidhamtoonni warri iji keessa hin argine warri miilli keessa hin hojjenne torbee hin hafina. Maallaqa hawaasi kun isinii kennu waldaan kun amanamummaadhaan isinii kenniti. Hojii gaariin boru iftaan waldoota adda addaa irraa gargaarsa adda addaa irraa dhufuun waldaan kunillee isin deeggarti. Amma waaqayyo isin eebbisu tartiiba keessanii gara manaa keessan galaa misaa keessan nyaaddaa harka isa walitti buusa. Eebbifama qeena gaatti gala.